Tunggu. Tunggu. Gatii madaalawaa gatii namaa gadi maasha Allah. Hojjechiisaan eenyu? Itti fayyadamnu bishaan eessi qorraa itti fayyadamnudha. Weeraan beektan kaa'ee jirti. Kanarra oolii jechuudha daawwattoota keenya. Nadhii kaaf jedhama amma kun ilaala. Nadhii. So fresh isaa waan hojjechuu barbaadee fi kun akkuma agartan akkanatti naayyaanii irraa gammadanii nyaatanii daawwattoota kan koos. Egaa akka dabaree isiin ajajjuun. Baabiin gatii madaalawaa gatii namaa gadi ruubii haa ta'u ruubii irraa muru. Yaa taaksii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كانكو كم نجدرتني فيا كيساني نتنجدر الحمد لله رب العالمين بكم درتني نجيني رب رحمة نساسنا تاجرات هرأسكم وبرتمي أول ما كانكو يا هرأسني كبرت الأفودا ها قبي كانكو تمورين جرا سنين جرا دعوتك كانكو كم أجرتن على جرا سو أري ساتردي جنا ما يمكنمو سنبت جنا ما جتشولا كنافكا أول ما كانكو كنرا حالو ما جرونو نوجين تاسيستو قلنسي جنما نمت طلا لو على قدي بحني كناف كا اسمه لايك شير سبسكرايب بتشوف هندقتنا يا دكي سنة مو كسمة نبريسو هندقتنا ورون هنگما نجنا جرتني يا دكي سنة نبريسا جرتن هندي كيسانو هدو قلتو ما أدو نتصبح حجرا دو قلتو ما هدو سينكا بجنا هدو سينجالنا ورون هنگما يا دكي سنة نبريسو لأنه جنا رابطة هندي كيسانو قلتو ما سنين جنا كناف كانكو أول ما كانكو كان رفامل stability أنا stability وان الأردو كمو يسني قودو أديما إن شاء الله تعالى كناف كان لايك شير سبسكرايب قلتو هندقتنا يا دكي سنة بريسو هندقتنا سنين جدا أول ما كانكو أسوما ورطة إيرها إسني إيجالاتين تقدر بريجة شودا أكاسي أنيسكا وانتوتا دبرسينو كمينو سني قودا وانتوتا كرابرتاني رجالتاني في التيم بوهرتان أبدي قداك أبدا وانتوتا كانكو ريل لايف ترباني قياتكو إسني دبرسينا إسني نفانو تروح هندقتنا إسني جدا داوتوتا كانكو لايك قدشودان مججبيسان دامسا كوتي كناف إسني مونفانا ترى أما قرسو ما يملا كنوكا أسين داوتوتا كانكو جربرا أول أسين جرا مالو جتا جرا مالين مال دلقا جرجچون كيسان نولو چنا ساتين كان غرتنمو بابا دا سوني كونكولاتان إساني وانتا بربادو جرا سانو جتا جرا جچودا غردو مارتمو فيديچني جرا حالاني إلالتو نداوت جچودا أسمانو كا إسان برتاعني وان في بربادان أججاني فدا إساني رتون داي وان وجتوف إسو جتا جرا سا غنمان إيغلاني جچودا akkasi ka'anis amma meeshaa kan koo dhiquu eegaleen jira meeshaa kan koo qulqulleessee ganamaan beektaniyo kichin irraa akka eegalu beekamaadha eegaa dhiqeen booda maaliif viidicha akkasinitti dheeraniif jedheeti eegaa dhiqeen booda karaa qaqqabsiisaa tanan jira jechuudha sagaleen isaanii kan jalaan jirus innuman galchaa maaliif isinii ibsu waan barbaadeefan irraan galchaa jechuudha akkasii ka daawwattoota keenya oolmaa keenya haala kanaan eegalee ana qofa osoo hin taane faamilii hundatu har'a hirmaannaa keessa oolaa jechuudha daawwattoota kan koo isin immoo na jajjabeessuun cinaa dhaabbachuun dagatina oolmaa keenya irraa akka baratanii fi akka jaalatan abdii guddaan qaba wanti qirsiin jedhuunti isin tolle yoo jiraatu immoo yaada keessan naa qooduu hin dagatina bas ani immoo waan jedhu wantoota jiran yoo qabaadhe yeroo hundaa isin biraan gahuun ana na gammachiisa meeshaan goon kan koo akkuma agartan kan gara kushiinaa as deebi'utti dubartoonni kushiinaa matana jajjabeessinaa yoo alallee kan dalannu taate yeroo manatti ol deebinu daraan isii jabeessuu jaalannaa jechuudha kanaaf kaamma ani meeshaa kan koo kakaasee kan dhiqee jedhee iddoo qaqqabsiisaa jira yeroo iddoo qaqqabsiisneetiin waa hojjannee daran nutti tola jechuudha akkasii daawwattoota kan koo isin nafaana turuu hin dagatina ani immoo oolmaa kan koo isin biraa gahuudhaan jalqabaa hanga xumuraatti isiniif garsiisaa jechuudha oolmaa koo kanarraa maal akka barattan maal akka jaalattan maalimmoo akka isiniif hin toleen osoo naa himtanii hedduuta kana tolaas bira kiliinarii fayyadamaa jira kiliinariin kun yeroo hedduu ittiin fayyadamaa moor namni hedduun akka argitanii daawit yookiin mastawtii wantoota akkasii yuus godhaa kunillee amma sereemikicha asirra jiru kun just like akka mastawtii osoo ta'u garuu mastawtii miti daran yegguu isaanan qulqulleessu hedduu takka bareeda yookiin immoo qulqullina qabaataa jechuudha
saniif jecha isaan fayyadamaa mana nyaataa keessa akkami isa fayyadamteettanii gaafa isinitti ta'in jechuu barbaadeetii daawwattoota kan koo. Akkasii kunoo achumaanuu jookichi kan bishaan itti fayyadamnu bishaan eesii qorraa itti fayyadamnudha. Weeraan beektan ejersa hedduun keessanii beektan jedhee yaada. Wallaahi an hedduu takkan jaaladha maasha Allah. Kun akkuma agartan ulee jookicha akkanatti egaa isatti godhe hanga cireen kan koo gahutti ulee achi kaa'aa jechuudha. Afaan dubbanni harkumaan isin mul'isaan ture waan jaaladhuuf akkas godha. Bishaan isaas ta'e aannanis yoo itti naqxan amma aannan itti naqanii booddeerra yoo itti naqxan maashaallah hedduu namatti tola jechuudha urgaan isaa. So saniif jecha weeraa hedduu takkan jaaladha hedduun keessanii beektan jedheen abdii qabaa agartanii sabaree maal qoraasanii miree biyyatti ani asitti isa kanatti qoraasee amma eegaa isa kanatti ulee jechuu kooti qoraasee sun taane eegaa akkas godhee booda siinqii kan qulqulleessaa tanan jira kana eega geessanii booda gara maaliitti adeemna warra kennanii daawwattanii kana booda cireen kan koo maal akka ta'e daawwadhaan afaan turaa daawwattoota kan koo isiniin jedha. Waan gaarii qabaachuu qaba isin ibsa. Safety ka qabu ka isiniin madaal. Kunoo daawwattoota kan koo akkuma agartanii maashinicha asifadhee jira. Maashina kana yeroo hedduun fayyadamaa maashina lixiiti sagalee maaliif sagalee asirraan yoo galchee daraan ibsa isinii ifa ta'a jedhee waan barbaadeef sagalee akkanatti gubbaarraan isinii galchaa jira. Asitti immoo afaan kan kootiin usee tanan dalagama itti aansee jechuudha. Akkuma agartan bishaan jalaan itti qicee maashinicha eegaa konneekti godhee booda amma kan itti qicee maalinni bishaan baay'ee xiqqoo ta'e tokkodha. Bishaan akkas baay'ee sin guddisne bishaan eegatti qicee daakuu kan koo fidachuun adeema sana booda ni gartu. Kunoo daawwattoota kan koo akkuma agartan asitti daakuudha. Bishaan san irratti ashaboo xiqqoo godhee daakuu hanga barbaadu baay'ee xiqqoo kan ta'e godhee tanan jira. Maashinicha itti banee jira. Soorni akkanatti kunoo akkuma agartan maashaallah tabarakallah naaf sukkumee jabeessee maaliif jabaataa waan barbaaduuf sooftiin barbaadu hedduu kan jabaate waan barbaadu fi jabeessee miciqee tanan jira jechuudha. Maashinicha maaliif fayyadamta harkan fayyadamtu xiqqaadha akkanaan hin jenne yeroo kan koo seef godhuudhaa fi cireef waan barbaadeef akkasii obboleewwan koo akkuma agartan amma gara dalagaa itti aanuutti seenee jira. Kun lixichi hedduu takka kan dallaa jabaates dhagaa hin taane kan laafes naman hin aarsine jechuudha. Kun obboleewwan kan koo akkuma agartan ammoo maal godhaa jira lixii duratti sana lixii isa bukaahee jabeessee bukeesse sana amma harkaan diddiirsuu yaasaa jira. Namoonni barbaadan immoo wanta biraarra kaa'attanii waan isin yaasuu gochuu hin dandeettanii ani immoo xiqqeessee waan kooteef harkuma kan kootiin yaasaa jira jechuudha. Haa ta'u garuu daran haphisee kan yaasu maashinicha malee anaa miti. So harka caalu isatu hojjeta anaa miti. Kanaaf akkamitti akka hojjedhu nafaan turaa daran sardee isin agarsiisuu ni yaala. Asii kunoo haphatee gadi bu'aa jira. Sana booda wantoota adeeman hunda tartiiba isaaniitti isin agarsiisa nafaan tura. As biratti akkuma agartan irra deebisee yaasuu heda amma kun jalqabaati. So lamaffaa irratti eeguun yaasu baay'ee haphii fi wantichi cireen aanuus yookiin immoo isaan keetti aanujuu hedduu qaqal'aa ta'aafuu furdatee kan akka sappitaayitii nama cufe yoo nyaata namaatti hin tollisanii miti. Ani haphiin jaaladha namni hunduu garagar jaalachuun ni mala. Ani itti fufaan jira irraa mureetumaan gara itti aanu isin dabarsa. Akkuma agartan daawwattoota kan koo eegaa isaa akkasii haphisee yaasee geesseen booda saanichi irratti hojjechuu hedduu daakuu qopheeffadheen jira. As geenee jira kaammaa kun isaa xumuraa irra geenee jira steeppii xumuraa irra geenee jira. Akkuma agartan yaasee qaqal'atee jira maashinichumatu hojjete an ajajuu qofa jechuudha gaheen kan koo. So fresh isaa waan hojjechuu barbaadee fi kun akkuma agartan akkanatti yaasee jechuudha. Yeroon cal jedhee hunda isin waraaba jedhee hedduu isin dheerate akka isin immoo keessaniif jedhee daawwattoota kan koo akkas godhee asiin isaa hojjetametu jira. Kunoo maashaallah haala kanaan agartanii miree qaqal'aadha jechuudha. Maybe kanarra kan qaqal'isanis jiraachuun ni malaan garuu hanganuman qaqal'isa. So akkanatti qaqal'isee hojjedheen jira. Wallahi hedduu takka namatti tola. Fresh isaa akkanatti hojjetanii cirees ta'e diinar abbaan yeroo barbaade ani moo ciree irratti jaalladha. Akkanatti naa baheen jira daawwattoota. Kunoo eegaa disticharra distichi bishaan danfisee eega jedhee booda ooyila ittiin godhee ashaboo ittiin godhee barbaree ittiin godhee jechuudha. Halluu isaa jijjiiruudhaaf bishaan akkanatti hurkee jedhee jira.
Amma gamanumaan gara cirrii keenyaatti adeemna. Egaa isaa hangana isteeppii isaa isin qoodee kan isin ni beektan jedhee yaada. Kunoo cirrii kan koo haala kanaan qopheessee jira. Haala kanaan gahee jira. Booddeerra eega baasee dhadhaa barbaree itti godha jechuudha. Cinaa isaatiin bunnis qophaa'ee jira. Akkuma agartan kaa wantoonni na barbaachisan hundi qophaa'ee jookii duratti kaa'ama laastiirra aannan itti naqaa. Kunoo cireen akkuma agartan haala kanaan nyaatamee xumuramee jira. Wallaahi hedduu jaalatanii irraa gammadanii nyaatanii daawwattoota kan koo isinis akka sagantaa kiyya irraa gammadanii itti bohaartan abdii guddaan qaba isiniin jedhaa. Faana turuu keessanii immoo iddoo kan isin kabajaachisan jaalladha. Amma gamanumaan kaa gara warra dhiiraatti adeemna. Oolmaan isaanii maal akka fakkaatu isin kaa hanga xumuraa daawwattanii yaada keessan naa qoodu hin dagatina. Egaa akka dabaree isin ajajju baabiin hin beeyta. Oi batari. Itu seeraan hojjedhu ree ol ka'i seeraan hojjedhu. Mucayyo. Ya Allah. Akka Tunggat dulu kakak. Tunggat. Tunggat dulu. Tunggat dulu Nabila. Akak kok tunggat. Want me to go? Is that Nabila? Ani? Nabila isang godachin. Amma isin afaaniin dalagtamu. Konoka abdiinis dalagichisaa kan duratti isaan laalanii filataa turan barruu haala kanaan filatanii jiranii amma kaa konkolaatatti godhaa jira. Akaakayyuu fi ijoolleenis akkatti waliin taphatan argaa turtanii maashaallah rahaa godhanii hedduu takka. Abdiinis kaammoo hojii isaa gara goloobaatti adeemuuf adeema. Ani karaa isaanii oolee inni immoo kanarra oolee jechuudha daawwattoota keenya. Nadhii kaaf jedhama amma kun ilaala. Nadhii. Maashaallah. Hojjechiisaan eenyu? Hojjetaan eenyu? Abbaa filmi akkanatti hojjetee bareechisee makiinaa bitee itti kenna. Fudhadhu jedheen makiinaa illee hin barbaadu. Baabi. Dubbannu kaa. Dhugaa yoo dubbanne makiinaan tiyyu manaa tolche. Wow. Okay. Maashaallah kana. Maashaallah kunoo naannoo duuba isaa kana tolfamee jira ka warroonni qabdan kamuu eeguu barbaadan rakkin hin jiru jechuun tajaajila kanas isinii kennina. Haala kanaan xumuramee jira. Istiikarii konkolaataas ta'e waan kamiinuu nuti hojjechuu hin dandeenya, dhiyeessuu hin dandeenya. Kun amma kabaabaati. Baabaadhaaf inni hojjete abdiitu hojjetee fi so amma kun irraachi siqanii daawwataa jiranii. Dhumarramee maal jettaan waa kana riikardu oolmaa kiyya keessa galchee jira. Hojii kee kana kiyya qofaa miti. Kanaaf dhaamsa dabarfachuu qabaatte. Ani meefi jira garuu ati waa'ee kan irraa mee konkolaataa irraa waan akkamii fa'aa hojjetta? Istiikarii hojjenna kaa istiikarii maqaa irratti barreeffame. Gatii madaalawaa gatii namaa gadi kan namni godhee ittee gaditti mureetiniin. Ittee gaditti mureetiniin hojjetti muru. Ruubii haa ta'u ruubii irraa muru. Yaa taaksii
taaksii namni taaksii adda addaa barbaadan namni loogoo fi makiinaa fi konkolaataa ofii irratti barreeffatu barbaadan namni immoo barreeffama adda addaa waan argite sirra mastaawutii irratti namni hedduu nama waan barreeffame hedduu barreeffata gariin jechuudha. Yaa namuu waanuma fedha isaa qaba waan ta'eef. Namni waan akkasii barbaadan fakkeenyaaf amma waan xiqqoo makiinaa asirratti galfatan tanniin tamaa argite bareedinaaf namni galchitanii bakka barbaadanitti erguu fi dandeenya. Waa kamuu hojjechuu immoo akka dandeetti. Bakka barbaadan erguu dandeenya. Kun amma konkolaataa ka maaliif tajaajilu amma konkolaataan kun? Kuni ka taaksiiti. Okay, warra taaksiitu akkana duraa duuba hojjechiisa jechuudha. Maqaa isaaniitiin fakkeenyaaf kun kabaabaati. Nadii kaab jira. Yoonnaa isaaniitiin maqaa isaaniitiin. Okay. Kana hojjennee bareechinee jechuudha. So ka ati barruun ati asirra barreessite kun filannoo isaaniitiin jechuudha. Kuni filannoo abbaati. Abbaatu filata. Kana filata akkamii akka ta'e isaan filata. Piriinti goone irra galchuu fi haala bareeda ta'een akkanatti bareedinee irra galchinaa fi akkasuma keessa isaallee jechuudha. Waan kanneen kun ulaagaa barbaachisu hunda guunnee galchinaa fi jechuudha. Wanti asirratti illee ulaagaa taaksii mara isaa guunnee galchinaa fi magaalaa Houston keessa namni jiraatan yoo ka barbaadan ta'e gara keenya haloo jechuu ni danda'anii jechuudha. Karaa kamiinuu si qunnaman ni argatanii jechuudha. Haala bareeda ta'een hojjenna. Galatoom ibsanaa kenniteef akkamii isinii ka hojjechiise akkam jaalattanii jirtu isinii ta'ee jira. Akkanumaan itti hafuun jira. Du'aa illee godhaa fi beekumsa kee bakkaan si haa gahu. Arti ibsanii illee si haa ulattu jedhaanii. Amiin jee yaa amiin jee. Nama argitee waa dalagachuu barbaadu amma namoota meeqa shaamizii inni ordara godhu kana yoo laalu ani gammadee iskuulli hundi kanatti irraa guurata. Waan ajaa'ibaati bara akkamitti gammadee onaan jette ija kana jedhee sitti hima. So amma warra kan inni asirra barreesse kana isintu ajajee fedhii keessanii isinii hojjete. Nutu ajajatee abbama. Isintu filate jechuu kiyya. Gosa kanaan barreessitanii. Yaa galatooma ajaja nama kamiituu hin qeebalamaa jechuu akkasii daawwattoota keenya kana ka kun oolman keenya kana fakkaata galatooma nuuni turu keessanii abdii baay'ee jedhiin. Galatooma isin jenna waan nu daawwattan galatooma like share subscribe gochuun hunda gatinaa isin jenna bakka jirtanitti nagaa fi rahmata isin jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.